Oduun keenya har'aa akkuma yeroo kan jalqabnutti waraanni akka itti fufee isinitti himnaa. Gara kaabatiin waraanni ammallee akkuma itti fufetti jira. Sanaan ala waraana kaaba kana keessatti lammiileen baqattoonni lammiin Eritiriyaa akka miidhamanidha kan dhageenye isas isinitti himnaa. Amaarri lafa haaraa qabattee poolisii ramaddee jirti jedhama. Poolisoonni naannoo sana ramadamanii akka hojjechaa jiranidha. Kuni waliigaltee kana dura godhameen alatti deemaa kan jiranidha. Maaliif akka ta'e kanas isinitti himnaa. Waraanni haaraan hidhattoonni Matakkal keessatti Amaara fixan jedhanii Amaara ta'anii argamaa jiru. Hunduma caala immoo wayyaa poolisii Amaaraa uffataniiti kan naannoo sanitti argamanii yookiin qabamanii kanas isinitti himnaa. Poolisiin addaa haa diigamu jedhameera. Kana duras gaafatamee jira. Haa ta'u malee Finfinneedhaa addee Adaanech Abeebee Xalaayee Waamii kan jedhamtu miliyoona 300 olii poolisii addaa Amaaraatti kennuun hin yaadatama. Kanas isinitti himnaa. Kanaan ala gara lammaffaatti gaafa deemnu oolmaa Oromiyaa isinitti himnaa. Oolmaa Oromiyaatiin Naqamteetti waldaa Araaraa jedhamutti namni du'u dhageenye jirraa waa'ee isaas isinitti himnaa. Magaala Shimallis nan ijaara jedhes mormiin irratti ka'ee jira. Waa'ee kanas isinitti himnaa. Sanatti aanee PP'n Amaaraa PP walumaa galaa keessaa nan bahaa jedhee jira jedhama. Lafa jala mari'achaa akka jiranidha kan dubbatamu. Waa'ee isaas waan dhageenye isinitti himnaa. Sanaan alas Suudaaniin lafa qabattee akkuma jirutti humna ishee achirratti cimsaa akka jirtu dhageenye waa'ee kanaas isinitti himnaa. Kana wajjiniin Suudaaniin gargaarsa guddaa Ameerikaa irraa argachuus isinitti himnaa. Kanaanii egaa duraanii yoo ta'u amma garuu akirri gara Suudaanii naanna'ee jira. Waa'ee kanaas isinitti himnaa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjiniin tura isiniin jennaa. Amma gara oduu keenya bal'inaan isinitti himuutti deemnaa. Oduun keenya jalqabaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni adda bilisummaa uummata Tigraayitii fi Biltsiginnaa jidduutti gaggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Haala kanaan waraanni har'allee naannoo Shireetti gaggeeffamaa ture jedhameera. Haa ta'u malee waraanni kun har'aa miidhaa akkamii akka geessise qaamni lamaanuu hin himne. Warri Tigraay akkas geessine kana geessine jedhanii dubbachaa turanii amma garuu namni kana dubbate hin jiru har'aa. Haa ta'u malee akka namoonni garaagaraa dubbatanitti warri Biltsiginnaa amma tokko injifannoo achi keessaa dhabanii jiru. Injifannoon hin jiru. Isaan amma miidhamaa jiru malee miidhaa hin jiranii. Kanaafiyyuu wanta dubbatan hin qabanii jedhaniiru. Lammaffaa immoo qaananiiti. Kana duraa seera eegsisna jedhanii ammaan achi mo'annee irraa injifannee jirraa jedhanii ililchanii ammaan achi kan nuuf seera eegsisuudha. Kan immoo poolisiin hin hojjeta waan jedhanii fi amma hojii poolisii gabaasuun nuyi poolisiin injifannoo argate mo'annee rukunne jechuu qaananiiti waanuma tokkoyyuu kan dubbachuu dadhaban warri jedhan jiru. Haa ta'u malee baqattoonni Eritiriyaa irra miidhaan ga'ee jira jedhama. Warri loltuun Eritiriyaa Tigraay keessatti argamuusaa namoonni baay'een dubbachaa jiru. Keessattuyyuu gama Tigraayii har'aa obbo Ataakiltiin kantiibaa haaraa ta'e kan filatame kan biyyiin muudame dubbatee jira jedhamee jira. Haala kanaan egaa Eritiriyaan biyyattii keessa jiraachuu biyyoonni hedduun kana dura mirkaneeffatanii jiru. Ameerikaan karaa baay'eedhaan mirkaneeffatte. Ameerikaan gara saatalaayitii irraa suuraa argadhee jira. Namni dhaqee ilaalee spaayi jechuun warri basaasanii qaaman dhaqanii ilaalanii jiru. Sanaan alas walitti dubbatanii sagalee waraabeen jira. Kana kanaanii mirkaneeffattee jira jetteetti. Sana Ingiliziinis kana gootee jirti. Walumaa galatti egaa waan kuni warri Abiyyii fi warri gurguddaadhaa haalanii malee biyyi gaafa weeraramtu biyyi biraa galtee waan barbaadde balbala namaallee foddaa namaallee fuudhanii saamanii gaafa isaan deemanii callisanii amma egaa ifa bahaa jira kun hunduyyuu
fuulduratti uummata biyyattiitii maal akka jedhanii fi international irratti international community'dhaafis maal akka deebisan hin beekamu. Garuu wanti waan baay'ee nama qaanessuudha. Hunduma caala biyyattiin salphatteerti amma yeroo kamii caala bulchiinsis Abiyyi mataa isaatiin salphateera. Namni isa dhaga'u, namni isa qabu hin jiru. Namni akka international community'n tuffatee akka stupid jechuutti akka namtichi Keeniyaa jedhe sadarkaa sanarra jiru. Walumaa galatti biyyi tokko biyyi biraa lammii ofii dhufee weeraree qabeenya biyya tokko fudhatee gaafa deemu hunduma caala nama aarsa egaa'ii biyyi addunyaa waan kana fudhatu jiru. Mootummaan tokko mootummaa kan inni jedhamu yoo uummata isaa qabeenya isaa sana ittisee qofaadha. Abiyyi warra Eertiraarraa of ittisuu hin dandeenye. Uummata Tigraay ittisuu hin dandeenye. Uummatni Tigraay fi Wayyaanee fi Abiyyi yookiin Biltsiginnaan walitti bu'uu danda'u. Wal waraanuus danda'u. Inni waanuma jiru waan addunyaa keessatti waanuma ta'edha. Siviil waariin numa uumama. Siviil waarii irratti garuu uummata yookiin biyya biraa affeeranii warra ofii morman sana manni biraa akka rukutu gochuun keessattiyyuu diina walii ta'an kun deebi'anii akka rukutan gochuun waan hin mul'anne waan takkaa ta'ee hin beekne. Kanaan namtichi waanuma siyaasaa yookiin mootummaa jedhamu hin beeku. Seenaa miti waanuma siyaasa jedhame karaa isaatiin iyyuu hin dabarre jedhanii namoonni baay'een dubbachaa jiru. Sanaan alas egaa Suudaaniinis amma gaafa qabattu calliseera. Kanaanis namoonni baay'een akka itti dhagahamaa jirudha kan dubbatan. Egaa kanatti taanee poolisiin Beenishaangul akka himetti hidhattoonni Beenishaangul keessattuyyuu Matakkal keessatti miidhaa garaagaraa geessisaa turanii yuunifoormii poolisii Amaaraa uffachaa akka turanidha kan himame. Har'a namoonni hedduun qabamanii jiru. Hanga namoota 27 akkasiin ta'uu jedhama. Namoonni qabaman suni yeroo qabamanii poolisii uffata poolisii addaa Amaaraa kan uffatanidha jedhanii jiru. Muraasni garuu uffata poolisii naannoo Beenishaangulis akka uffatanidha kan dubbachaa jiranii. Haala sanaan egaa kan warri Biltsiginnaa kan dubbachaa turanii ammas dubbachaa jiranii warra kana duuba warri jiru Wayyaanee fi Abaawoodha jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Garuu isaan keessaa namoonni tokko tokko akka dubbatanitti lakkii gargaarsa kan argachaa turre Suudaan irraa Misiriinis nu gargaaraa turte kan jedhu dubbatanii jiru jedhama. Kana dura garuu Biraanuu Juullaa akka dubbatetti Biraanuu Juullaa rakkoon kun rakkoo siyaasaati malee rakkoo nageenyaa kan biraa hin jiru. Kana dura naannoo sana irratti kan wal lolaa jiranitu jiru. Akka inni jedhetti egaa naannoon Amaaraa fi tarii naannoon Beenishaangul dhimma kanarratti wal lolaa turan fakkaata. Kanaaf dhimma kanarratti waan wal lolaa turanii fi wanti kun akka sirraa'uudhaaf jedhaniiti kan waraana hundi isaaniiyyuu achi keessatti bobbaasan jedhameera. Namoonni baay'eenis akka dubbachaa turanitti rakkoo kana kan uumaa jirani dubbiin Matakkaliin deebisadha jedhee qaamni hojjetu Baahar Daar jira. Baahar Daar waan jiruufi qaama kanatu Baahar Daar taa'ee hojjetee uummata walitti buusee walitti bu'iinsa uummataa sanaan booda ofii isaatii faayidaa argachuudha. Matakkalee naannoon Beenishaangul bulchuu hin dandeenye jechuudhani harkaa baasuun ofii fudhachuu barbaadaa jedhanii dubbachaa turanii. Haala kanaan egaa hamma tokko mirkanaa'eefii jira. Hamma tokko amma injifannoo argatanii jiru. Warri tarii irratti wal lolanis warri Beenishaangulis haa ta'u warri Oromiyaa gara Beenishaangul goranii warri kanarra mormaa turanii akka harka isaanii hin galleedha. Kanaanii federaala harka galee jira jedhaniiti kan dubbachaa jiranii. Kuni garuu tasuma waan ta'e hin beekne fi farra federaalizimiiti kun. Federaalli mootummaan federaalaa lafa qabachuu hin danda'u. Lafa taakkuu tokko hin qabu. Lafti hunduu kan naannoo. Naannoon lafasaa, namasaa, qabeenya isaa qabateeti itti makame federaalatti.
Federaalli coming together gara tokkoon holding together qofa otoo hin ta'in coming togetheris qabaa jechuudha. Iseensi akka heera mootummaa sana keessatti jiru. Kanaafi federaalli eenyuti sagalchee maaliin naannoo sana bulchuu akka barbaade yookiin akka bulchuun isa barbaachise wanti beekamu hin jiru. Federaalli otoo naannoo sana Beenishaangulii hin baasine poolisii federaalas haa ta'u humna addaa naannoo sanatti ramadee waan naannoo sanatti ta'e to'achuu ni danda'a. Bulchiinsan ala jechuudha. Bulchiinsa sana ofii fudhachuun maaliif barbaachisa sun? Jechuun sababni isaas maalinni sababa quubsadha. Sababni suni farra heera mootummaa miti. Heera mootummaarra wanti federaala aangoon kenname jedhamee ifatti taa'ee jira. Aangoo kenname san irratti naannoo tokko yookiin aanaa tokko zoonii tokko naannoo irraa fudhatee hin bulcha kan jedhu iddoo tokko iyyuu hin jiru. Kuni aangoo federaalaa miti. Aangoo Abiyyii fi namoonni isaa hedduun aangoo sanaan alas deemaa jiru. Haala kanaan egaa dubbiin kun ammaa fi waan qabbanaa'e fakkaata malee fuulduratti rakkoo guddaa uumuudha akka deemuudha. Hunduma caala naannolii gara garaa inni rakkoo keessa galchaa. Naannoliin hedduun sodaatti deemaa jiru. Iddoo baay'eetti sodaan baay'eetu mul'achaa jira. Amma naannoliin hunduma isaaniiti kan gocha kanaan nahanii maaliif wanti kun wanta ta'ee hin beeknedha. Wanta godhamees hin beeknedha. Qaamni tokko yookiin naannoon tokko waan gaafateef qofa waan sana gochuun dogoggora guddaa ture. Sanaan egaa akkamitti gara bahuu fi eessa akka gahu walumaanuu ilaalla. Sanaan alas poolisiin addaa yaadiigamuu jedhamee jira. Poolisiin addaa kun egaa kana dura poolisii addaa kan eegalee Somaaleedha. Naannoo Somaaleeti. Naannoon Somaalee Al-Shabaabiin itti weeraraa jedhanii Al-Shabaab iyyuu miti isaanii ONLF'n ittiin ittisaa jedhanii yeroo sanii warri wayyaanee Somaaleedhaaf rukutuudha kan leenjisanidha. Haa ta'u malee kana wajjin kana dura Oromiyaanis sana dura yeroo tokko waan akkasii yaaltee ture. Keessattuyyuu abaa'ootti rukutuudha. Wayyaaneen OPDO'n waan kana akka ijaartu jettee humna addaa wayii ijaaranii ture. Naannoo 2000 yookiin 2001 akkas ijaaranii saniin booda abaa'oon gara Wallagga dhiyaa waan socho'aa turee fi garasitti gaafa bobbaasanii abaa'oon humna kana rukutuu dhiisee makalakayaa irraa dhukkee kaasee achiin booda akkamitti hin rukutuu jedhanii humna kana qoratanii booddeerra humna kana bittinneessanii gara poolisii kuni gara loltuutti makame. Kun immoo hedduun isaanii gara poolisii Oromiyaatti makamanii haala sanaan egaa keessattuyyuu namoonni hooggansarra jiran akka Dirribii Harqoos yeroo san hoogganaa humna kanaa ture. Inni gara biyya alaa baqatee gaafa bahu namoonni achi keessa turanii poolisoonni ani mataa kootiin beeku achi keessaa hidhamanii yeroo dheeraa erga dararamanii booda mana hidhaatti kan ba'an jiru. Sintu rukuchiisee jedhaniini amma erga ka'ee booda addeen Mufiriyaatis waan kun jiguu qabaa jetteerti. Poolisiin federaalas haa jiguu jedhee jira. Haa jiguu erga jedheen booda ergasii haa jigu jedhamee erga walii galamiin booda addee Adaanech Abeebee miliyoona 300 poolisii addaa Amaaratii fi gargaarsa qarshii miliyoona 300 kennitee jirti. Egaa ergasii warri bilchiginnaa kana akkamitti akka ilaalan hin beeknu. Akkamittis akka murtaa'e hin beekamu. Akka keessaa dhageenyetti shiiyyuu miti kan murteesseeru. Namoonni biraa murteessaniiti itti geessanii mallatteessi jedhaniini achiin booda ishiin mallatteessite malee waan sadarkaa mallatteessuu irraayyuu hin jirtu. Hojicha kan hojjetu walumaa galatti ishee otoo hin ta'in qaama biraatu hojii hojjeta. Kanaafi ishee komachuun iyyuu hin barbaachisu jechaa jiru. Namoonni baay'een maaliif waan nama aangoo hin qabne nama ergamtu maal jedhaniiti kan komataniiti nuuf kaasanii. Haala kanaan egaa ammallee taanaan federaalli poolisiin federaalaa aangoo kootti dhufanidha. Amma kan inni jedhu aangoo kootti dhufanidha.
waan ani hojjechuu qabu hin hojjenneedha. Poolisiin federaalaa mataa isaatiin seeraan ala dubbanna ta'e heera mootummaa keessatti poolisii federaalaa kan jedhu iddoo tokko iyyuu hin jiru. Poolisii federaalaa wanti jedhamu hin jiru. Akkuma isin jedhe federaalli lafa sin qabu, mana sin qabu, magaala sin qabu. Ministeera magaalaa constructionii maali waan tokko hin qabu waan akkasii. Federaalli kan inni guddaan aangoon kennameefii jira. Federaalli loltuu qaba. Loltuu biyyattii federaala kan tiksu federaala kan mindaa kaffaluu fi mootummaan federaalaa daangaa eega. Daangaa eegsisuu qaba. Daangaa sanarratti itti gaafatama. Hojii biyya alaa wajjin wal qunnamuu kan federaalatti sun. Kanarratti dippiloomaasiidhaan kufeera. Silaa isa maaliif kufnee jedhee kanarratti hojjetama malee dhimma naannolee keessa galuu qabu gara kanaan. Gama biraatiin immoo federaalli waa'ee karansii fa'aa daldala biyya alaa kana mijeessuu qaba. Kanarratti isa kan hojjetu gahee isaati sun. Kana hojjechuu dadhabeeti kan hojii naannolee keessa galee kan inni jeeqaa jiru. Sanaan ala gara tokkoon wanti ka'u naannoliin dorgommii keessa galan kan jedhamu dhugaadha. Naannoliin dorgommii keessa galanii. Naannoliin poolisii hedduudha kan isaanii leenjisaa jiran. Bajeta isaanii keessaa parsantiin 25 gara poolisiitti garagari gaafa jennu nu dhaga'uu didan. Namni hedduu. Kana yoo laallee jennu rakkoon kun kan inni dhufaa jiru naannoliin meeshaa gurguddaa hidhachaa jiru, meeshaa gurguddaa bitachaa jiru, poolisiin naannoo aga diishqaa qabachuu, aga zuu qabachuutti gahee jira jedhamee jira. Kun hundi bajeta naannoo keessaa baheeti garasitti kan deemaa jira. Rakkoon kun maalirraa kan ka'edha? Rakkoo kana furmaanni maaliin? Duraan dursee wal sodaan naannolii jidduutti waan uumameef, saboota jidduutti waan uumameef, wal sodaan jechuudha. Wal sodaa kana immoo kan fide wal amantaa waan hin jirreef. Wal amantaan kun akka hin jirre kan godhe Abiyyi mataa isaati. Abiyyi mataa isaatiin silaa araarani wanta hunda fixee wanta ukkaamamee ture sani madaa jiru walitti manii dhugaa jiru walitti manii ammaanachi tasa waan akkasitti hin deebine jechuu otoo qabanu Abiyyi warra madeesse kabajuu jalqabuu isaati. Warra madeesse, warra harka nama mure, harma nama mure kabajuu isaati. Siidaa isaanii hojjechuu isaati. Siidaan isaanii hojjechuun namoota baay'eetti shakkii baay'ee uumu. Namtichi kun namtichi sadarkaa federaalaa muummee ministeeraati ofiin jedhu kuni maali gochuudhaaf deemaa jira. Ani Sidaaman mataa isaatiin madaa mataa ofii qaba. Walaayittaan madaa mataa ofii qaba. Oromoon madaa mataa ofii qaba. Sumaaliinis akkas. Affaaris akkas. Tigraay akkas. Hundi isaaniiyyuu madaa mataa ofii qaba. Kanarraa kan ka'e madaa kana qulqulfachuu jalqaban. Dinaalii kana hin ganaman warri kun. Seenaan isaanii, muuxannoon isaanii, eenyummaan isaanii, wanti isaan haga ammaa akkas ta'een waan ani akkas ta'eef Oromoon yoo himatu nariiti seenessa isaa keessa himata isaa keessatti Oromoon kanan akkas ta'eef kan namaa gadi ta'eef kan diinagdeen koo guddachuu dide magaala koo irratti kan abbaa ta'uu dide kanan qonnaan bulaa ta'ee ciisanyaa ta'ee ture ammallee hanga ammaa qoteetuma waanan qote kanaa warra magaala jiru qofa dhiyeessaa jiruu fi ani waanan hacuucameef warra kanatu akkas na godhe warra bulchaa ture kanatu seera isaaniitu sirna isaaniitu wanta gadhee narratti raawwatee jedhee amana. Abiyyi dhufeet mitii jedhee Abiyyi dhufeeti waan akkasiin jiru hin sobdaa si sobanii dargaggoota ijoolleedhaa barattootaa iliitiitu waan kana uume malee waan akkasiin jiru jedhe yeroo sana hiika kan argachaa miniingii jechuudha hiika kan irraa argachaa turan akkasitti isaan kan hiikkatanis kan beekanis rakkoo isaanii sanii kan ittiin rakkoo isaanii sana kan ittiin explain godhan yookiin kan ittiin ifa baasatan kan ittiin hubatan kana ture kana gaafa jalaa balleessee jiru waan kana duras kan isaan beekanii kan kana godhu eenyudha warra hacuucedha kan kana gan hacuuced miidhet gana waan kun haaraa miti waddoo baay'eetti ta'ee jira wanta akkasii
fakkeenyaaf yoo Armeeniyaa fi Turkii yoo ilaalle Turkiin Armeeniyaa miliyoona 1.5 ol ajjeesteera. Turkiin hin amantu waan akkasii gochuu ammallee Faransaay kana amantee jennaan maaliif biyya Faransaay keessaa Armeeniyaan hedduu miliyoona waan jiranii fi achitti ciccimoo waan ta'anii fi Faransaay amansiisatanii Faransaay kanaaf beekamtummaa gaafa kennitu Faransaay fi Turkiin walitti bu'an. Maaliif seenaan kun akka baratamu barbaaddu Turkiin. Turkiin miidhe kan jedhu kana akka yaadamu hin barbaadu. Amaarris amma Amaarri Oromoo miidhee kana amananii Oromoo dhiifama gaafatanii saniin booda dubbii walii fixachuun otoo danda'amu hin uumamne waan akkasii jechuutti deeman. Hin goone waan akkasii jechuutti deeman. Inumaayyuu amma onni argatanii gaafa biyyi dhufeen booda goonee jirra maal fiddaa. Nuti simintoo taanee nuti bu'uura taanee biyyattii kana ijaarre kana gaafa goonumu waan barbaadne gooneerra. Maaliif tokkummaa biyyattiitiif jechaa jedhanii madaa Oromoo sana arrabsaa jiru. Caalaa madeessaa jiru. Haala kanaan kan rakkoon uumame. Kana keessatti immoo uummanni poolisii mootummaan naannoo tokko poolisii qopheeffachuu yookiin walitti bu'iinsi dhufuu ni danda'a jedhee poolisii qopheeffachuun waanuma jirudha. Gara kaaniin mootummaan poolisii qopheessuu baatu ummatichii fi qaamni garaagaraa hidhachuun isaa waan hin oolle. Humna kan kennee fi waboodhaa humna kan kenneef kanaadha. Hanga cuuccan jirutti namni qabsaa'u, namni hidhachuu, namni falmachuu hin dhiisu waan ta'e ta'e. Hanga rakkoon sun achi jirutti jechuudha. Rakkoon sun achi hin ka'ini. Rakkoon sun dabalamaa rakkoon biyyattii rakkoon abiyyi uume dabalamaa dachaadhaan irratti daddabalamaa wal xaxaa deemuu malee hiikkachuu hin argamu. Takkaayyuu hin hiikamu. Takkas hin argamu. Tokko rakkoon isa gadaadha. Lammaffaa immoo dhaaba siyaasaa dhaqee walitti makuu isaati. Dhaaba siyaasaa sana warri wal fakkaatu walitti makamuu danda'a. Warri wal hin fakkaanne garuu walitti makame sonti inni fidu hin jiru. Kanaaf durii murtiin kan darbaa ture murtiin waliigalteedhaan darbaa ture hamma tokko baruma Adwaawii sanuu hamma tokko seentaraalizimii dimokiraatik seentaraalizimiin sun yaa hojjetu malee bara sanitti hamma tokko institutional freedomii qabu ture. Warra PDO sodaatanii Finfinnee sodaatanii Adaamatti dhaqanii walitti qabamanii achiin booda nuti waan kana hin fudhannutti deebi'anii dhufan. Amma garuu Finfinnee keessa Abiyyitu murteessa waan hundaa. Abiyyi jedhee kalaaf waan inni jedhe qofatu fudhatama. Abiyyi caasaa tokko jala jira. Abiyyi taanee namni jiru yookiin Abiyyi mataasaan namni ajajamaa jiru Binnaal Andu'aalem. Namni kun waan inni jedhe guutuun hojiirra oolu. Haala kanaanii bulchiinsa nama tokkootu jira jechuudha. Yaada nama tokko bulchiinsa murtii nama tokkootu jira jechuudha. Kana keessatti biyya sabaaf sablammii 86 qabdu kana mataa tokkoon nama tokkoon bulchuun hin danda'amu. Hunduu fedhii fi yaada garaagaraa qaba. Bakka kanatti egaa waliigalteen hin jiru sanaani amma kan uumamaa jiru kun. Haala kanaan egaa poolisii federaalaa hin diigna poolisii naannoo poolisii addaa naannoo hin diigna jedhaniiru. Naannoon yoo diiguu baate maal akka godhan hin beeku. Naannoon yoo diiguu baate itti dhaqanii itti duulumoo amma waan Amaarri gochaa jiru kuni walumaa galatti miliyoona 300 argatanii achirraanii parsantiin 25 bajanne ramadamee fi faannoon akkasitti lafa jala ijaaramee abbaarree ta'ee mootummaan jechuun naannoon Amaaraa hunduma caalaa waan amma odeessan kana irraa fudhata jedhanii namaanan. Kanaaf Amaara irratti duula banumoo maal godhu? Immoo naannolee hunda irratti kan isaan duula banan. Naannoleen mataa isaaniitiin waan kan hin jenne waan ta'eef jechuudha. Hundaafiyyuu kanatu jira. Gama biraanii gara oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin waa'ee oolmaa Oromiyaa jalqaba Naqamteetti waan ta'e isinitti himnaa. Naqamteetti waldaa araaratti namni tokko lubbuun darbee jira kan jedhu dhageenye jirra. Rabbi lubbuu yaamaaru jenna. Egaa akka dhageenyetti BBCnis waan kana gabaaseera. Akka dhageenyetti rakkoo waan kanaa tarii
poolisii ta'uu dhiisuu danda'a. Namni naannoo sanitti hiriiratu ture achi charchii seenuudhaa hiriiraa turanii hiriira sanarraa kan ka'e namoonni dafanii gara charchii seenuudhaa gaafa ta'anii wal dhiibanii achirraa wal dhidhiitanii akka rakkoon kun ga'eedha kan dubbatanii. Haa ta'u malee dhimma kana tasgabbeessuudhaafis haa ta'u beekatiifis haa ta'u poolisiin meeshaa waraanaa dhukaasaa ture jedhanii waanuma hundaa fi dhukaasni kun gaarii hin fakkaatu. Keessattuyyuu dhukaasni gaafa jiru namni caalaa rifataa, namni caalaa nahaa kanarraa kan ka'e tarii dhukaasa kanarraayyuu ta'uu danda'a namni kan wal dhidhiitutti galee garuu aga ammaa dubbiin isaa qoratamaa jiraadha kan jedhanii ifatti ba'anii namni rakkoo kana kan jedhan hin jiranii nutti fakkaatadhuma kan jedhanii namoonni nuti dubbisnes waanuma akkasii dhageenye nun jedhanii BBCnis waanuma akkasii gaafatee namni tokko obboleessi isaa achi jira akkasitti nutti himee jedhee BBCnis kan gabaase kanaadha. Egaa waan ta'e immoo qoradhaatoo isinis waan dhugaa jiru yoo dhageessan nuuf gabaasa dara. Kana biraani waa'ee magaala Shimallis yookiin magaala Gadaa Economic Zoonii kana kaleessa isinitti himnee turre. Erga kaleessa isinitti himneen booda qaamni garaagaraa fudhatee waan garaagaraa jechaa jira. Warri deeggaranis jiru, warri mormanis jiru. Haa ta'u malee dhugaa jiru ammallee kan nutti himan jiru. Warri keessa beekan, warri dhimma kana sirriitti keessa beekanii fi keessa achumaa biyyaa nu erganii jiru. Haala kanaan egaa waan gaarii nu erganii baay'ee isaan galateeffannaa akkasii odeeffannoon nu ga'uu isaaniitiin akka waan kana jedhanitti waan kana kan jalqabe ammaa miti turee jira. Walumaa galatti kan xumurameeyyuu ganna darbee jedhanii amma maaliif ka'ee jennaanii filannoo dhufe gaa jedhan. Wantichi filannoodhaaf wanta ka'eedha malee dhugaadhanii wanta ka'ee miti dhugaas kan of keessaa qabu miti jedhanii jiru. Haala kanaan egaa jalqabumaa yaadni kun yoo ka'u Shimallisis miti yaada kana kan fide namoota garaagaraatu fide. Shimallis itti himnaan garuu gammadee fudhatee jedhanii achiin booda dhimma kana qoradhaa jedhee namoota garaagaraa walitti fidanii namoota garaagaraa gaafa walitti fidanii namoonni walitti dhufanii hayyoota Oromoo qofa otoo hin ta'in dhimma kanarratti warri biroos keessa jiru jedhanii inumaayyuu namni geggeessu suni nama Dammallaash Muluu jedhamudha. Egaa kanaafi GEZ jedhama wanti kuni Gadaa Economic Zone jedhameeti kan laalamu. GEZ waan jedhaniiti kan isaan ta'anii. Egaa namni kuni ofii isaatii afaan Oromoo dubbachuu danda'a malee Oromoo ta'uu isaa hin shakkinaa jedhanii jiru. Yeroo baay'ees yaada Oromoo irraa ka'u hin deeggaru jedhanii jiru. Sanaan alas namoonni garaagaraa akka Girmaa Birruu faas akka keessa jiranidha. Jechuun Girmaa Birruu akka gorsaa ta'eeti. Gorsaa diinagdee muummee ministeeratti waan ofiin jiruu fi muummichi ministeeras jechuun Abiyyi waan kana akka beekuu fi akka keessaa qabudha kan dubbatanii. Haala kanaan egaa wanti kun industiriyaal zooniidha. Industiriyaal zooniin kuni jalqaba karoorfamu waan nuti kaleessa sodaannee isinitti himne sana of keessaa qabaatu. Waan sodaannee isinitti himne kuni Oromiyaa iddoo lamatti kutuudha of keessaa qabaa ture jedhanii jiru. Haala kanaan egaa yeruma dhiyaatee fi yeruma hojjetaniyyuu laficha asiin Guraagee wal tuqsiisanii asiin Minjaar wal tuqsiisanii Oromiyaa iddoo lamatti qooduudhaaf wanta godhamee ture jedhanii jiru. Haa ta'u malee Oromoonni hedduun haala achi keessatti mormuudhaan wanta kana tasuma karaa sana karaa expressway jedhamu karaa guddaa sana akka waliin dabarre jedhanii gaafatanis dhumarraa iddoo muraasa karasiin darbee jira. Haala kanaan egaa wantichi inni guddaan harki 80 harki 90 karaa gadiitti hojjetamaa jedhamee jira. Haala kanaan daangaan isaa naannoo poolis kolleejii Adaamaa sana Adaamaadhuma jechuudha. Naannoo poolis kolleejii Adaamaa sanii jalqabee hanga Koqaatti gadi bu'aa jedhanii jiru. Haala kanaan Moojoodhaas jalqabee asiin gara buufata Moojoo achi gahaa jedhamee jira.
haala saniin gadi diriirfamaa jedhaniiti kan nutti himanii. Haa ta'u malee loongiraanii keessatti maal akka fidu maal akka ta'u wanti beekamee hin jiru. Ammallee wanti suni lafarra akkasitti haa fagaatu malee garaan yoo bal'ateere maal ta'uu akka danda'u ammallee sirriitti qoratamuu qaba. Hundaafiyyuu warri minjaariin akka minjaar akka deemu jedhanii mormaa turanii warra birooti jedhamee jira. Isaanis namticha Dooktar Xababa jedhamu tokko akkasumas Dooktar Sisaay namni jedhamu isaan lamaan kuni yaadni kuni achi gadi dheerachuu otoo hin ta'in gara minjaariitti achi ce'uu qabaa jedhanii baay'ee dhamaanii baay'ee gaafatanii baay'ee mormaa turanii dhumarraa yaadni isaanii fudhatama dhabee isaaniyyuu achi keessaa ari'atamanii jedhu. Ari'atamanii achiin booda kan mirkanaa'ee jedhu hanga koqaatti kan gadi deemudha. Garaan isaa gara koqaatti, koqaa jechuun qooqaa isa jedhan warri Amaaraa manni Oromoo naannoo sanii koqaa jedha. Haga koqaatti akka gadi deemu jedhaniiti kan isaan murteessanii jedhanii jiru. Haala kanaan egaa wanti kun yoo xinnaatee gara qarshii doolaarii biliyoona 7 kan inni barbaadu jedhanii jiru. Walumaa galatti magaala kana ijaaruun qarshiin kun keessaa eessaa akka dhufu hin beekamne. Haga ammaa gara biraatiin immoo mormiin kan irratti ka'ee magaala kana ijaarra gaafa jettanii naannolee biraa yookiin misooma naannoo biraa magaalota biraa irratti yookiin bu'uura diinagdee irratti miidhaa fiduu danda'a jedhanii namoonni baay'een mormaa turanii jedhanii fakkeenyaaf waan Jimmaan argachuu qabdu, Naqamteen argachuu qabdu, Asallaa yookiin Shaashamannee yookiin Ciroon argachuu qabdu otoo hin argatiin haafu. Kanaaf naannoo tokko guddisuu qofa irratti xiyyeeffata. Guddinni kun daayiversifaayi gochuu hin danda'amu jedhanii namoonni baay'ee mormaa turanii jedhanii jiru. Lammaffaa naannoon sun maaliif filatame? Iddoon sun maaliif filatame? Akkuma dura isin jenne maaliif iddoo biraatti gochuun hin danda'amne kana jennee gaaffii kan dhiyeessinee fi wanti kun marii irratti ka'ee jira. Marii irratti gaafa ka'u wanti mari'atame iddoon kun iddoo lamatti argama jechuun jiddu galatti argama. Wanti kun hunduma caala jiddugala indastiriiti. Indistirii zoonii waan ta'eef industiriyaal zoonii yoo ta'e immoo achitti maanufakcharingiitu jira. Maanufakcharingii sana fakkeenyaaf yeroo tokko tokko wanta maanufakchar goonu yeroo keessa galuu biyya alaatii fiduu ni barbaachisa. Lammaffaa gara biyya alaattis erguudhaaf karaa mijataadha. Karaa Jibuutiitiin salphumatti erguun ni danda'ama. Karaa Jibuutiitiin karaa kana qabatee gara Jibuutiitti ni ergina. Kanaaf nu fayyada. Gara Keeniyaatiinis gara Mombaasaa yookiin Laamuu amma ijaaramaa jiru kanaan erguudhaaf nu fayyada. Karaa kanaaf filatame. Sanirraan baaburri achirraan jira. Deebi'ee xiyyarri naannoo Adaamaa Bishooftutti hin hojjetama jedhamus naannoo sana waan jiruufi kanaan advaanteejii isaa kanatu laallamee jedhanii jiru. Sanaan alas industiriyaal zooniin kun bara isaatti waggaa 40 fudhata jedhanii jiru. Waggaa 40 keessatti 5G irra geenya. Karaa intarneetiitis 5G irra geenya. Fiber optics jedhamu kuni biyyattiin karaa sadiin galchite. Tokko Sudaan irraan, tokko Jibuuti irraan, tokko Keeniyaa irraan galchite. Kan Jibuutii baay'ee guddaadha. Hunduma caala biyyattiin kan fayyadamtus isaa. Kanaaf inni kunis lamaaniyyuu karaa sana waan galeefi isaanis wal qunnamsiisuudhaaf jedhanii jiru. Dhimma inerjii kan gaafanne hanniisaa gahaan hin jiru jennee hanniisaa naannoo sanaa fayyadamuudhaaf karoorfame. Keessattuyyuu ji'ootarmaalii Riifti Vaalii sana fayyadamuudhaa fi akkasumas soolaarii fi wiindirraa wanta argamus walitti qocamee fudhatama jedhanii jiru. Walumaa galatti waan kana sochoosuudhaa fi waatii 6,000 oltu barbaachisaa jedhaniiru. Kana jechuun haga hidha Abbayyaa kana jechuudha. Hidha Abbayyaa kan maddisiisu kana guutumatti fidanii magaala kana kennuu jechuudha. Egaa kana walumaa gala jedhanii amma wanti kun kan jalqabu dhiyootti
yoo jalqabu hektaara 5 jalqabaa amma yoo jalqabe hektaara 5 irratti ijaarsi godhameeti achiin booda ijaarsa sanarraa immoo hektaarri 5 yoo dhumee jedhee hektaara 5tti dabalanii akkasitti kan inni deemuu jedhamee jira. Walumaa galatti egaa ammatti karoorri isaanii dafaa hojjedhaa dafaa fixaa nu argisiisa kan wanti isaan jedhanii warshaa naannoo sanatti ijaaranii warshaan suni waan inni oomishu suni biyya alaatti ergamee sharafa biyya alaa akka argamsiisudha. Kanaafi kan jedhani kan isaan dubbatanii walumaa galatti wantichi egaa waan garagaraa ilaalcha garagaraati kan kaasaa jiru namoonni baay'een ammallee ija shakkiitiin ilaalu maaliifi dhaqeeti minjaaritti baay'ee dhiyoodha asin gara Guraageetti baay'ee dhiyoodha kanarraa kan ka'e Oromiyaa iddoo lamatti kutinna kan jedhu kun gaafii hedduutu jira. Deebii sodaan amma hunduma caala kan uumamaa ture immoo warri Amaaraa hin taa'anii amma Tigraay weeraranii lafa isaanii qabatanii jiru. Beenishaangul ofii isaaniitii weeraranii ofii isaaniitii akkuma amma isinitti himne poolisii isaaniitti erganii uffannaa isaanii namoota garagaraatti kennaniitti erganii achiin booda Matakkal Beenishaangul harkaa baasaniiru. Maaliif Matakkal baay'ee cimtuu waan taateef jechuudha. Haala kanaan amma Matakkal keessa qubachuudhaa fi shurturaa jiru. Haala kanaanii Amaarri gara Minjaariitiin gadi dhufee lafa kana weeraree isaan aga Minjaariitti ba'ullee jechuu baannu lafa kana weeraree hanga naannoo sana wal tuqsiisee achiin booda magaalaa achirratti ijaaruu danda'an isaanii. Isuma ikonomik zoonii jedhamu kana Gadaa ikonomik zoonii jedhamu kana Amaaraa ikonomik zoon jechuu hin danda'an isaanis. Waan kuni gara kanaan akkamitti ilaalamee kan jedhu jiru namootuma gurguddaa biyya keessaa qunnamaniitu kanan jedhani nutis ija shakkiitiin ilaalla kan jedhani egaa ija shakkiitiin namoonni ilaalan baay'eetu jira mee hullee ilaalla hundumaaf iyyuu garuu wanti kun marii ta'uu qaba iddoo hundumatti iyyuu mariin kun jalqabuu qaba dhimmi kun dhimma salphaatti ilaallu namoonni tokko filannoodhaaf sanaan booda humnan qabu biyyattiin baay'ee rakkatteerti waan kana ittiin raawwachiisan iyyuu qabu maaliif cinqamtuun jechaa jiru garuu nuti akka isaanitti hin ilaallu wanta biraa hidhata biraa yookiin ergaa biraas keessa qabaachuu danda'a jennee waan shakkinuuf hunduma caala immoo uummanni keenya mirga beekuu qaba wanta naannoo isaatti raawwachaa jiru wanta naannoo sanitti ta'aa jiru karooras haa ta'u wanta karooras haa ta'u yookiin immoo wanta qabatamaadhaan hojjetamuu deemuus haa ta'u maaliifuu haa ta'u uummanni keenya beekuu qaba uummanni mirga beekuu qaba jennee kamannamu kanaaf odeeffannoo uummataaf laannaa uummanni wanta kana irratti marii isa barbaachisaa yoo uummanni eeyyame qofaadha wanti kun ta'uu kan qabu kuni dhimma shawaa bahaa miti kuni dhimma naannoo luumee aanaa luumee sanaa miti dhimmi kuni dhimma Oromoo guutuuti dhimma Oromoo guutuu waan ta'eef Oromoo guutuun irratti mari'achuu qaba irratti walii galuu qaba ammallee marii bal'aan irratti gaggeessuu ni danda'ama misooma fuulduran dhugaa ta'e misooma fuulduran dhaabanne misoomni garuu akka qabas iddoo qabas bakka qabas kanaafi kanaanii sirriitti mariin irratti gaggeeffamuu qaba jenna egaa kana erga jenneen booda gara oduu keenya lammaffaa